Yo video waraabaa jira. Amma si dura waraabe akkuma qaxaroo qabnu waan tokko si gaafachuuf. Yo waan narra ni beekta hunda seenimu firoo beekta firoo ka jedhamu. Beeka sirriitti hin beeka. Ayi yaani duraan yoomraa wal beekta waggaa meeqa fakkeenyaaf. Akkas waggaa sadii maal ta'a sirriitti ni beeka. Isa beekta? Nama eessatti? Inni asumatti dhalatee naannuma tokkotti dhalannee guddannee. Idduma tokko sirriitti ni beeka firoo. Biyyi isaa asuma jechuudha. Asuma. Eeshi ala deemee ture. Eenyu firoomu? Eessa? Biyya ala. Alamu. Biyya ala. Inti. Dhugaati. Abjuudhaan ta'uu danda'a tarii qaamaan gara. Biyya ala deemee asuma jiraata. Asuma jiraata. Daasboora miti. Lakki daasboora miti. Akka foonii hordoftoota kabajamtoota kiyya akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jecha. Yoo namni lubbuun keessa jirtu ma dubbata. Bultii meeqa booda irra deebi'ee jira. Duraan baadiyyaa ture. Karaa baadiyyaatirra akkuma argitan caaltuu dhiyeessiteetini adama deebiteetini namtichi isa wajjin viidiyoo godhiisaa jirti. Anillee achi tureetumaan maal jedhee dura aarii qaba. Tasgabbaa'ee dhufe maraafuu amma wanti isin dhufeefillee waan isaa waan firoomoo maalii isin jettee jala deemtu waan tokko qoradhee irra ga'ee jira. Akkuma argitan marga wajjillee viidiyoo dalagee hundi isaaniitu namni natti dhiyaatu hundi isaaniitu nama sharranyaa qofa. Ammaaf immoo yaani mucaan sun dhugumaan ala ture moo dhugumaan daasbooraa moo dhugumaan biyya alaatii dhufe moo caaltuun ni shawwadamte. Waa'ee kanarraa gaggaafadhee namni beekullee jira. Inni duraan jaartii qabamoo ijoollee qabamoo yookiin jaalallee qabamoo waan akkana gaafadhee jira. Ammaaf nama wayiitiin asii qaxaroo qabna. Sunillee mucayyoo firoo beektu walitti sirriitti dhiyaatanii nama biyya tokkootillee isiidhaan wal agarree bilbilallee wajjin haasofnee jira. Bilbila malallee immoo amma qabatamaan ani viidiyoo isin waraabe waa'een waan isaatirraa waan tokko gaafadha. Inni akka eessa jiraatullee gaafadhe waa hunda karaa seeratiin achi booda adeema. Ammaaf isii eegaa jira. Isii yoo dhufte viidiyoo isin ka waraabu ta'a wajjin. Dhugumaan akkuma caaltuun shawwade moo dhugumaan namtichi Ameerikaa maali ka jedhu Ameerikaa miti. Fuulli isaa nama Ameerikaa miti asii Jabuutii maayuu dhaqeen fakkaatu. Fiinoo nyaatee furdatee waan inni ta'e ani naan galle akkanumatti kijibeetiin ana furdina ilaaltanii tokko anumtu amma furdachuu danda'a. Namni biyya kana yoo kiniin illee ni jira. Mungkin sun kiniin illee liqimsanatti fakkaane malaa fiinoo wayii qallabanii furdinni malaaltee daasbooraadhaa milaamina isin jennaan amani. Ennaa ani dhibbatti isinii kakadhaa wallaahi wabillaahi inni biyya alaa akka hin deemin irgixanyaa ta'e isinii hima. Ammaaf an jechuu yoo ani isinitti minan amantanii amma nama hicciitii isaa tokkoon gayyaasu jira. Hanga yeroo sanitti nu eegaa jatti takka asitti eegaa jira isin qaxaree bilbilaan dhufaa jirti. Enna waan jiru hunda tokkoon itti deemna. Ni shawwadamte yoo qalbiin dubartiitii fi qalbiin saree tokko yaa. Sareellee yoo qixxaa jala qabdi asii beetee yoo qixxaa itti argisiisaa deemta asii bakka feete geessita. Dubartiillee immoo xiqqoo yookiin mallaqa kanaa fi daasbooraa jedhamtee yoo shawwadamtu waan akkasiitiin shawwaduu sii danda'a. Innaa maraafuu amma haasawaa isinitti dheeressu gayyoon as gahaa jirti. Eegaa yeroo sanitti. Seen. Okay, akkam nagaa fayyaa jirtu deemnee dhumna jedha akka. Akkami? Naguma. Gayyoo bareedduu tan argitan. Bakka caaltuu osoo isii buufadhe akka. Innaa isin har'aa viidiyoo waraabaa jira. Amma si dura waraabe akkuma qaxaroo qabnu waan tokko si gaafachuuf. Waan narra ni beekta hunda seenimu firoo beekta firoo ka jedhamu. Beeka sirriitti hin beeka. Ayi yaani duraan yoomraa wal beekta waggaa meeqa fakkeenyaaf. Akkas waggaa sadii maal ta'a sirriitti ni beeka. Isa beekta? Nama eessatti? Inni asumatti dhalatee naannuma tokkotti dhalannee guddannee. Idduma tokko sirriitti ni beeka firoo. Biyyi isaa asuma jechuudha. Asuma. Eeshi ala deemee ture. Eenyu firoomu? Eessa? Biyya ala. Alamu. Biyya ala. Inti. Dhugaati. Abjuudhaan ta'uu danda'a tarii qaamaan gara.
Biyyaalaan deemu. Asuma jiraata. Asuma jiraata. Daasboora miti. Lakki diaspora miti. Amma maal ni beektaa? Inni daasbooraadha jedhee yoo jaartiiti naraaf lutu ni beekta. Ani jaartiiti wal dhabnee turre beekta. Inna ani daasbooraadha. Biyya alaa turee hin da'u ala deemuudha. Namni jedheeti ni naasa. Lakki. Omaan qabu diaspora miti. Maatii isaanii beektaati? Seevetti hin beekaa. Lukkuu takka hin qabu. Lukkuun takka guddaadha. Firaan lukkuu takka qabaannaan ani waan barbaadde nan adaba. Eeshi maal inni wajjin isaas ta'uu mala jedha? Omaan hojjetu akkasuma mana ciisaa gadi ba'aa. Haaluma taa'ee dhagaa ho'isa waan biraan qabu. Hojii takka hin qabu. Eeshi jaalallee yookiin ijoollee jaartii namni qabu? Jaartii tanaan dura fuudhee ture. Amala hin qabu. Hojii hin qabu. Gattee biraa deemte. Anna hordoftoota wajjumtoota biyya akka dhageettanii yaani amma isin walumaa galatti inni kijibeetiin itti dhiyaate malee naa kijibeetumaan itti dhiyaate jechuudha. Inni kijibee omaan qabu. Firaan waa takka hin qabu. Akkuma argitan dhageettanii jirtanii sirra isin maqaan kennaa jedhamti. Yoo warra asiiti sirriitti warra isa beekurraa lakkoofsa firoolee ani isirraa argadhe viidiyoo dangara irratti wal sana irra isin naa kenne yoo barbaadde isin manaa ibsi geessan jirta amma naannoo maatiin haadhaaf abbaan ni jiran. Hin jiran ani isin geessaa manna isaa. Ina argachuun kiyya waan namni asumaan mee amma gorsa an caasuudhaan deebii kootu hin shawwadamini bultii ta'e hin diigini mucaan waa takka hin qabu miskiina daaraadha. Namni biyya kanaa yoo furdinuma laaltee beekta amma namni inni qaama qabaan daasboora jedhan. Abbuma qabeenyatti fakkaatan. Abba qabeenyatti fakkaatan. Asitti yoo furdinni waa hedduu nama furdisa. Namni biirallee dhugee nu furdatu. Uumamallee namni furdatu hin jira. Inna dhibbaatti ani dhugaan ba'uuf baay'ee gammade. Maal beekta? Ati galatoomuu waan hundaa waan inni qabu naa himuu keetiif asama walii galatti inni ala hin deemne takkuu ala deemee beeku. Hin beeku. Ergitanya. Sirriitti hin beekaa. Amma dura jaartii sababni irratti wal lolaman. Hojiin hojjetu haaluma miidhaa kaa'oo isaa jaartiin isaa maal godhii wajjin gubattee gattee biraa deemte. Yaani dhiifteetuma deemte. Dhiifteetuma deemte. Dalagaa takka hin qabu laabbeetee haaluma ciiseetuma kee haaluma taa'ee dhakaa hoosiidha hojiin isaa. Waan biraan hojjetu waan ta'eef ani fi waliin gubadhu jettee gattee deemte. Maarree duuba inni biramma akka haasawutti viidiyoo inni gadhiisu tokko argite. Ani ala ture fiizaa itti argisiisa. Maaliif ji'a ajaa'ibichaan qabaa asii maaliif deemuudha muraasa namni jedha. Isillee akkas jedhee shawwaree beekta. Innaa maraafu dubbiin kun hundi akka kijiba ta'e. Amma durallee koomintii jalatti beekta namni isa hin beeknaa inni alaan dhufnee ka jedhu argee jira. Yaani namni wal fakkaata jechuudha bannoo jedha. Ani amma dhimma isaa alaa dhufee alaa dhufu miti. Akkuma waan kana alaa dhufe jedhee si kijibe si galee waan biroollee si kijibuu danda'a. Inni walumaa galatti yoo ani fakkeenya yoo hanga si dhiisee yoo an dhiistee nama biratti ka'ee rumtuu taate inni siin ta'u. Hin ta'u. Rakkateenyaadha. Ittimi asillee asuma ittimi waan tokko waan dhaamtume asirratti waa'ee firootira. Yoo amma waa'ee si taara yoo viidiyoo kan arginu. Yaa aaru kaa maal fida? Aaru dhimma isaa. Wata kanarra. Maalifootee omaan godhu beektee ilaalle firaan caaltuudhaaf wanti fayyadu tokko hin jiru. Maalifootee gurbaan kun hojiin qabu alan deemee dhufee maal jedhee ishee kijibaa jira malee ilalaan muktar waa takka qabu waa takka. Silaanni waa qabaatu takka qabu. Kanaaf immoo caaltuu siin fayyadu firaan nama si fayyadu miti gurbaa laalaa ishee tabirraa fakkaatu kana dhiistee maal godhii firaa duuka deemtee. Tim. Dhugaa siin fayyadu deebi muktaaritti deebi. Jaartii biroollee fuudhu lama akka qabaatu taate ansanuu dhiisee jira duraan ture malee dhiisee jira beekta. Isiin illikiin seentee asii kutti. Innaa amma mucaan si jammar osoo jaartiin osoo nama dhalaan isa jaalattee yookiin nama fayyadu taate jaartii nama jala hin deemu. Hin deemu. Yaani walitti dhiyeenya qabdan jechuudha. Sirriitti hin beekaman. Innaa hordoftoota kabajamtoota kiyya akkuma argitan dubbii kijiba hin qabne ka dhugaa isirraa dhageenyee jirra. Asumaan ati baay'ee galatoomi rakkoo isa ragaa hundaafuu wajji jirra. Wanti naan jettata. Ani waan hundaayyuu si deeggara. Kan takka yaaddayni ani wanni icciitii kan himeefillee yookiin waan ati naa gootee namni osoo hin ta'in firuu nama faayidaa qabu miti. Caaltuun immoo sirriin dalinii kan jaarskeetii deemuu qabda. Ani immoo waan hundaayyuu si bira jira. Wanni firoo waan takka illee kan nama tokko hin jiru barbaachisaa ta'e seeroon qabsiifna. Ani namallee nama
Aangoo qabu harkaa qaba ምናምን እየተነ jalqabsi. Hanumatu jalqaba. እና ጫልቱ akkuma siin jedhee muktaaraati immoo waan jiru ani si duuban jira beektee dubbiin kun akkuma sitti mee kijibu firaan akkuma siin jedhe waa takkan qabu ani immoo aga dhumaatti si waliin hin jira yaadanis ta'e wanta garaa garaatiin siin deeggara akkana kan si gargaaru immoo waan hoggoote yookiin immoo maallaqa sirraa barbaade maal osoo hin taane namaanis shamaraa fuuldura koo maallaqa kanarra gombee kumitire kanaafuu caaltuunis akka miidhamtuun barbaadu akkasitti deebituun barbaada firaanis immoo waan barbaade odeessee waan mana godhu takkan qabula. Anam beektaa viidiyoo kanaa sodaata waraabaa jira yoo ammaan gadhiisee inni sitti aaree yookiin rakkoo sirraan ga'e namna yaa'atu waraabaa jira egaa naannoo tokko taatan garuu wanni inni si godhu tokko hin jiru maaliif ati wanni badaa isaa hin himne waan inni qabu himte dhugaa jiruun dubbadhe. Innaa hanganaa immoo ati galatoomii ati hedduutti galatoomfadha mana isaanii ni argisiifta takka maatii isaanii illee ni argisiifta dhaqee ni himadha. Dide taanaan immoo waan isa godhu oolumaan laalu ta'a. Waan jiru karuma jiruun itti deemna ta'a. Ati immoo waan sodaatiin ani si bira jira waan ta'eef. Galata. Ulfaadhu akkasii isillee naa galateeffadha hordoftoota akka hojjettoota kiyya caaltuun immoo asumaan dhaamsa dhaamaa fi sirriin jirtu deebii kara mana keetii namni seertuu tokko hin jiru kabajaan deebii warri amma as jala deemtee akkana jettee wanni jettu kun muluun kijiba booda ufumaa rakkootti seentaa anammallee yoo asis deemte yoo kutte an dhalaa biroo numa fuudha garuu ufitti hin taphatin ati waan kana ta'eef kanumaaf asis si waame har'a naaf kabajamii galatoomii asumaan isillee si wajji jiran jette narraa gargar hin baatu innaa galatoomii hordoftootaaf kabajamtoota kenna hanga viidiyoo birootti walitti deemutti nagaa tura innaa hordoftootaaf kabajamtoota akkuma argitan mucayyoon nama biyya isaaniiti firoo moo inni maqaan isaa tokko sirriitti beeyti walitti dhiyeenya qabnaa jettee amma dura jaartii akka inni fuudhee ture jaartii fuudhee jira garuu jaartii waliin galle wal lolanii adda ba'an innaa kana hundaan kanaan alallee icciitii hedduu jira caaltu amma dhaamsa sii dhaamaan kootu kara bultii keetii deebi'ii ani wanti si godhe tokkollee hin jiru amma dura yoo mucattii san fuudhuun kiyya waan jiru ta'e ni fuudhee malee arras borus taanaan wanni kanaaf na sodaachisu tokko hin jiru wal dhabnee saniyyuu dhiisee jira amma immoo ati morka seentee birrii argitee yookiin shawwaduu danda'a kuni waan hin taane sirrii miti kootuu gaaraan deebiisiin jedha innaa hordoftoota hojjettoota kee viidiyoo ta'an agol jennuu